ilma jabaa, ilma bahaa, ilma gosa maqaa baasee abbaaf haadhasaa mataa ol kaase, ilma biyyaa, ilma Oromoo maatii qonnaan bulaa keessaa kan bahe bakka dhalootaatiin Macca Lixaa qe'ee baadiyyaa Jaarsoo Gomboo jedhamutti abbaasaa obbo Tafarraa Dibaabaa fi harmeesaa addee Araggaa Sanbataa tokkoon irraa bara 1967 akka lakkoofsa Awurooppaatti dhalatee guddate. Piroofeesar Asafaa Tafarraa Dibaabaa ani Macca dhufa. Macca ta'ee gara Jaarsoo bakka jedhamu dhalooti. Gomboo gara dhiya Wallaggaa jechuudha. Baadiyyaatti dhannee guddanne loontisaa waanuma ijoolleen baadiyyaatti hojjettu akka aadaa Oromootti san ta'a gochaa dhuma guddanne jechuudha. Loontisaa yeroo umriin keenya gahu ammoo qonnaa qotaa haamaa aramaa naannahaa bonee laga boqqolloo bonee jedhanii sana eegaa akkasittiin guddanne jechuudha. Ilmi obbo Tafarraa Dibaabaa kun dhalatee umriin isaa geenyaan akkuma ilmaan Oromoo baadiyyaa kamuu shooraa firee ijoollummaan namaaf laattu fudhatee qoraasuma ijoollummaan qoraafamee ichima ijoollummaan gubamee ibicha ijoollummaa dhandhamee ijoollummaa isaa akka dammadaamuu muuxatee ilma guddatedha. Qe'ee baadiyyaa fagoo sana Jaarsoo Gomboo Wallagga Lixaa qe'ee waca simbirrootaa yuusa waraabessaa kaakkisa gogorrii gorsa bishaanii malee sagalee konkolaataallee hin dhageenye keessaa baasanii abbaa faatisaa gara mana barnootaatti isa ergan. Akka ilma abbaan mararfatuuf silaa aannan dhugaa loon tiksaa cimdiin qotee gootaraan galchaa fuudhee dhalchee qaccee dheeressuu qotee galchee gootaraa guutuu qe'ee warra isaa qabee lammiif gosa isaa ija guutuu ta'ullee akka hasaasa uumaa ta'ee abbaa faatisaa barnootatti isa ergan. Akka ijoollee Tafarraa Dibaabaa jedhamuunis maqaa baasanii maatii biroo fakkoo ta'uun balbalaa fi hollaanis ilmaan isaanii gara mana barnootaatti erguu jalqaban. Innis galaasaa ijoollummaa hawwiisaa ganamaa kan ta'e barsiisaa ta'uuf of kaadhime. Lafa isaa sadii miilaan imaluun Jaarsoo Garjoo Maaramiitti kutaa 1 hanga 6, Jaarsoo Gabaa Dafinootti kutaa 6 hanga 8, isa boodas galaa mataatti baachuun karaa dheeraa miilaan hanga kiiloomeetirii 30 imaluun Najjootti barnoota isaa sadarkaa lammaffaa xumuree achumattis barsiisaa ta'ee boodarras adda bilisummaa uummata Oromootti makamuun qubee baratee barsiisummaattis as deebi'ee uummata isaa barsiise. Ani ijoollee 4 qaba. Ijoollee dubaraa 2 fi dhiira 2 qaba. Dhiirri 2 eebbaadhaa fi dooti. Ijoolleen durbaa immoo 2 heeneeti heella. Ijoolleen kun biyya alaa jiran akkan ala bahanii waggaa 3 tureen barumsa qo'ama tokko yeroo itti deemee jedhu isaan ala baase jechuudha. Hojii kalaqaa hojjetta taanaan riilii barsiisaa ta'uun carroomuudha. Maaliif barsiisaa taatee yeroo hundumaa barsiisuutiif barachuus irra jira, dubbisuus irra jira, qophaa'uus irra jira waan ta'e jennaan barsiisaan yeroo hundumaa barataadha. Barsiisaa gaariin yeroo hundumaa barataa cimaadha, barataa gaariidha. Usgeeriin odoo jiruu maali taan albeeni si baachisu taffiraa hin obsanii jechi adagaa nama teechisu. Barsiisummaa barreessaa fi waloo ta'uun dharraasaa ganamaa fi dheebuusaa ijoollummaati. Fakkeenyummaa fi xurree ganamaa karaa maatii, karaa gosaa, karaa hollaa, karra hayyuu baasuun fixeensa wallaalummaa haxaa'ee dhukkee doofummaa kaasee dura deemaa fi fakkoo ta'uun imala eegale. Ilmi qotee bulaa tokkichaa kaleessaa, ilmi Oromoo miliyoonota har'aa Piroofeesar Asafaa Tafarraa Dibaabaa. Amma gara barreessuutti yoon si dhufu wanni barreessuu kunis akkasuma. Barreeffama amma kitaabonni agartee kitaabonni maxxanfaman gara 10 wayii kun
tokkoon isaanii an tokko baasuuti waggaa 3 faana fudhatu. Tokkoon maallaqaafis dhumaatan maxxansiisa waan ta'eef lammataa ammoo haganni bilchaatu. Amma edda Sadaffaan waggaa 30 ol yoon jedhee reelee sukkuumamaa ture. Qubee saabaatiin hin barreessaa ture. Haga kunoo afaan Oromoo irratti barannee qubee eessuu haga jalqabnutti jechuudha. So edda Sadaffaa keessa walaloowwan 10 wayii gahan tur early 80s akka lakkoofsa biyya kanaatti 80moota gara jalqabaa keessa achi godatti kan barreeffamanidha. Sumtu turaa hagumaan barumsaan jabaachaa deemu umuriidhaanis muuxannoo sorachaa jabaachaa deemu falaasamni isaa wanti sammuu waan jiru jireenya muuxannoo maal kun haguma sana jabaachaa gaffagaachaa bichaachaa deeme akkasii oole. Barsiisummaa afaan Ingilizii baratee isaanis hojjete. Barsiisuus barreessuus ogbarruu fi ogummaa walaloo achi keessatti qoraafame. Dureen isaa xiqqaan CBs kan jedhu the way of the wise jedha of the burden of receiving or giving. By the perception of giving, one has no possession nor craving. The giver is happier than the receiver, who owes much to all sentient beings. Isn't this the way of the wise? Of to escape from ourselves. The clock tickling only in time, but standing still, we try to run away from things, ultimately to escape from ourselves, but in vain. And we are not getting anywhere, though we try. The move away from is the move towards. Or is there a bolt loose somewhere that our gut leaks dry? Of the awakening of our mind. Let we open our eyes inward as if developing the awakening of our mind to dissolve harsh attitude, to be cruel and unreasonable. This earth is round like the womb to give us the hug, to cute, so cozy. From early on in the primitive to our end, it deserves kindness and goodwill, love and care to generate seeds of infinite. Ogeessa ogummaa jabaa sukkummaaf dhidhiibbaa tolchee jabina hojii isaa fi uummata isaa agarsiise. Afaan uummata isaa fi addunyaatiin guddinaa fi jabina uummata isaa fiixee tulluu addunyaatti baasee akka Chinua Achebe, Chimamanda Ngozi, Wole Soyinka, Ngugi wa Thiong'o, Ben Okri, Buchi Imichata, tarree gugurraalee Afrikaa hiriiree maqaa fi dhugaa hardii kanaa gurraan qixxeessee diinota xixiqqoo fi gurguddootti balballoomsee hibse. Dr. Asafaa Tafarraa hojiilee isaa bulleessuun gulaalee hojii jabaa fi miidhagaa akka ta'aniif qalbii mana buleen kan ilaale yoo ta'u, kitaaba tokko maxxansiisuuf waggoota 3 hanga waggoota 30 turuun immoo dhugumatti abbaa ogummaa fi jabaa isa jechisiisa. Kitaaba danaa barreessee maxxansiisuuf waggoota 30 ol kan itti fudhate yoo ta'u, jabina barreessaa kanaatiif maqaan kitaaba isaa qollii isaanii fi itti fayyadamni jechoota isaanii siidaa ragaa dhugaa ta'anii bara baraan dhaabbatan. Profeesar Asaffaa yeroo baay'ee ture barataa kutaa 5 ture barsiisaa afaan Oromoo keenyatu kitaabota isaanii fidanii nu dubbisu turanii akka barumsi yeroo sana nuti argachaa turre akka barumsa afaan Oromoo qophaa'imatti kitaabuma afaan Oromoo irraa baratan duwwaa utuu hin taane liitireechariis nu barsiisu turan barsiisaan suni yeroo sanatti egaa kitaabota isaan nu dubbisaa turan keessaa kitaaba Edas Edanas jedhu akkasumas kitaaba kan biraas kan isaanii nu dubbisaa turani. Ergasiis kitaabota isaanii dubbiseen jira. Keessumaa kitaaba dhiyoo kana bahe kitaaba Simpooziyyaa jedhu dubbiseen jira. Kitaabi suni baay'ee ogummaa gurguddaa of keessaa qaba. Afaan Ingiliziitiin barreeffame. Yeroon taa'ee ilaalu kitaabi suni tokko qeeqa akkasumatti jecha state
mootummaa isa mootummaa government side tun taane isteetii qeeqa deemsa isaa akkaataa seerri itti geggeeffamu akkaataa itti seerri hiikamu kana ni qeeqa kanarraan kan darbe namoota gara hiyyeessotaa gara miidhamtootaa goree achi ol warra sooreyyii warra mootummaa inni qeeqa mootummaa yeroo jedhu mootummaa tokko akkasumatti steep wanta jedhu haala inni itti deemaa jiru sirna kaapitaalizimii baay'ee qeeqa akkaataa hubannaa kootiitti. Asaffaan kitaaba tokko yoo baasu dubbisuudhaan hagamgaa akka deemu irraa barataa amma Ateeloon jedheetiin gaafa inni barreessu kitaaba kanaan dura barreesse kaasee hanga Ateeloon tana barreessutti gidduutti kitaabota inni dubbise ni beektaa jechuudha. For surprise. Nama yeroo mara of guddisu, nama immoo jireenya ofii jiraatu. Jireenya mataa isaa nama jira. Nama ofii isaa define godhee ofii isaa murteessee nama jiraatu. Sirban qabu maaliin qabu. Garuu sa'aatii kamitti yoo bira dhatte nama waan beeku sii kennuudhaaf immoo fedhii qabu. Garuu immoo dhufeetiin immoo dhimma kan keessatti galu malee jedhee immoo nama haasa'ullee nama immoo dhufuu miti. Waan hin beekne. Sirbii OA jedheellee nama dhufuu miti. Nama lubbuun jiru. Dubbisuu isaatiif hojjechuu. Kun fakkeenyummaa guddaa barattoota isaatiifis hiriyoota isaatiifis namoota immoo jireenyi isaa inspire isaan godheef immoo nama fakkeenya godhataniitiin immoo ilaallanii. Kitaabota qola isaanii ilaalanii hin quufne jechoota isaanii dubbisanii haal takkaan biran tarre yaada isaanii hubatanii hin daganne Simbooziyaa, Ateeloon, Danaa, Anaaniyaa, Diikoras Diikoram, Eelaa, Theorizing the Presentii fi kanneen biroo dhangaa firaa soora sammuu galaa lubbuuti. Profeesar Asaffaa Tafarraa jechuun akka akaadaamiitti barsiisaa kiyyaa akka nama ogbarruu Oromoo dubbisuu hordofuu jaallatu tokkotti immoo fakkeenya kooti. Isaan abboota ogbarruu keenyaa warra hangafa jennee waamnu keessatti ni ilaalaan isaanii namoota haftee lubbuun jiran jedhee yaada. Keessattuu kitaaba isaanii dabalatee seenaa ogbarruu Oromoo keessatti illee nama maqaan isaanii ka'uu danda'udha. Asoosamoota gaggabaaboo afaan Oromootiin hangafa barreessaan jalqaba asoosama gaggabaabaa kitaaba godhee barreessisan. Danaan asoosama gaggabaaboo afaan Oromoo jalqabaati. Bara 2000 akka lakkoofsa Awurooppaatti natti fakkaata. Kitaaba jalqaba ogbarruu Oromoo keessatti nama copha tokko waan haaraa tokko fidan istaayilii barreeffamaa qofaan osoo hin taane akkaataa barreeffama isaanii qofaan osoo hin taane qabiyyeema kitaaba isaaniitiin iyyuu kitaaba ogbarruu Oromoo keessa waan hin jirre ilaalan asoosamoota gaggabaaboo yookaan asoogawwan bakka tokkotti danaa jedhanii namni fide isaanii fakkee waan baay'eetiin fakkeenya ta'uu danda'u waan baay'eetiin dabalatallee barreessuu waan qabaniifi miti kan barreessan ergaa yaada waan barsiisuu barbaadan waan nama hubachiisuu barbaadan qaba kitaaba isaanii seenaa qofa miti seenaa namatti himuu qofa miti yookaan walaloo jedhamu qofa miti al tokko gaafa walaloowwan isaanii dubbisu ogbarruu Oromoo keessatti hangammaatti walaloo isaan fakkaatu argeen beekwani free verse sadarkaatti ogbarruun addunyaa jiru walaloon addunyaa irra jiru nama ogbarruu Oromoo keessatti waggaa 20 dura nama fidedha isaan 1997 akka Awurooppaatti kitaaba isaan barreessan Edas Damasfaa yoo laalte addunyaa iyyuu waan dursan reefuu amma faranjiin reefuu ooyisuu jalqabdi akkee barreeffama walaloo isaanii reefuu warri kaan iyyuu reefuu itti dhufuu jechuu kooti baay'ee nama dursaadha dabalata wanti isaan barreessanii uummata isaanii fakkaata uummata isaanii irraa fagoo waan hin jirre qoratanii waan barreessan fakkaata filosoofii uummataa aadaa uummataa waliin jireenya bakka safuun cabuu qabutti safuu cabsuu jechuun immoo safuun cabuu qaba jedhanii osoo hin taane barsiisuudhaaf nama safuu cabsu wantoota isaan barreessan keessatti jechuudha kitaaba isaanii Finfii jedhu faa yoo argite ta'e wantoonni hedduun isaan irraa baratama isaanii dhuguma barsiisaadha waan hundumaaniyyuu jechuudha
akkasittan ilaalan isaan. Fakkeenya kootilleetii rool moodeelii wanti jedhamu jira miti kitaaba isaanii daa'imummaattan dubbise nama akkasiiti isaan anaaf. Simpooziyaan kitaaba baay'ee gaariidha. Dooktar Asaffaan kitaaba yeroo barreessan keessumaa afaan Oromootiin yeroo barreessan illee afaan Oromoo isaanii hubachuuf jechi isaan fayyadaman akkaataan isaan itti barreessan baay'ee namatti tola jechuun artii ibsa jechuudha. Artiin amma fakkeenyaaf jireenyi natti hadhaa'e jettee dubbachuurra jireenyi cuunfaa'ee bichaa natti ta'e jettee dubbachuutu irra gaariidha. Isaan akkasitti barreessu kitaaba barreessan jechuudha. Afaan Ingiliffaatiin inni barreessan immoo afaan Oromoo caalaa baay'ee ulfaataadha hubachuuf jechuudha. Kanaafiyyuu artiin immoo yeroo baay'ee gama walalootiinis haa ta'u, diraamaas haa ta'u, tiyaatiras haa ta'u, kan biraan immoo asoosamas haa ta'u yeroo baay'ee bira qabdee yoo dubbatte malee amma fakkeenyaaf intala wayyaa adii uffattu tokko jechuurra intala wayyaa adii akka jirbii iddamaa uffattu jettee yoo ibsite irra caalaa artiin maal akka ta'e beeksista malee eenyuyyuu jechuudha. Artistii otoo hin ta'in namni kamiyyuu uffata adii jedhee dubbachuu hin wallaalu. Garuu uffata adii sana baay'ee adii ta'uusaa fi isheerraa bareeduusaa kan ittiin ibsitu akka adii akka cabbii yookiin adii akka jirbii iddamaa jettee barreessuu qabda. Isaan immoo akka kanaatti barreessu jechuudha. Kitaaba isaanii kanaaf hin jaaladha waan hundumaa caalaa. Kitaabonni 14 natti fakkaata yaada rakkoon 14 ga'a. Kitaaba afaan Oromootii fi Ingiliffaan hin barreessan. Dhugumatti qorataa dhugaa qeetti dhalate dhiisee qee dhugaan jalaa maqxeef dhugaa barbaacha faana dhugaa dhahee ciminaa fi jabina uummataa isaatiif baddaa fi gammoojjii qaaree anaalee saddeet keessa naanna'ee ciminaa fi cicha Oromoo Tuulamaa Salaaliin haala hin yaadamnee fi hin eegamne keessatti qabsoo eenyummaa fi hayyummaatti ciniinnatee biyya hambaatti faana hiikfatee rakkina uummata isaa kaleessaaf galaa har'aa hojjete. During the present Dr. Asafaa Tafarraa. Ogbarruun isaaf aannan adii miti, bishaan dhangala'aa miti, cileen gurraacha miti, nyaatanii quufuun fuudhanii dhalchuun bilisummaa miti. Isaaf ogbarruun miliqqaadha. Isaaf ogbarruun dabsuudha, maqsuudha, falaasama. Jechootaan kuulanii, tuulanii, ajjeeranii, alanfatanii, hadhooftuu fi mi'ooftuu liqimsuudha. Sanatu jireenya, sanatu ogbarruudha. Ogbarruun jechoota haqanqaalanii himaa fi yaadaan sukkuumanii dhummuuqsanii luuganii fuuqsanii gurraaf ija buusan. Walaloo jireenyaa yeedaloon ishee buburreedha. Osoo dhugaan hin meelchin akkasiin baras baranas argan. Baraan bara raagan. Dooktar Asafaa Tafarraa Dibaabaa. Barruu isaanii keessaatti Simpooziyaan isa jedhu sana keessa akka nama seeraa tokkooti. Wanti baay'ee na ajaa'ibe isa isaanii waa'ee mana murtii irratti barreessanidha. Court politics jettee fudhachuu dandeessa. Politika courtroomii keessa jiru akkamidha kan jedhu jechuudha. Maal jedhaa all right yeroo mana murtii seentu hundi keessan kaa'aa dhaabadhaa jedhama. Hundi keessan kaa'aa dhaabadhaa. Sana booddee murteen achitti kennamu egaa maalidha kan jedhu jechuun achi keessatti kan ibsame qeeqa mana murtii sanadha. Warri abbaa murtii uffata isaanii kaabbaa isaanii uffatanii kaa'anii maal jedha achi isa jiru siinii isaa guutuu isaa ibseeti isa immoo qeeqaan fakkeenyaa fi all right in kaanaan kaa jettaniire in kaanaan akkamitti kaana kan jedhu akka awwaaraa jettanitti kaana maal jechuudha kun awwaarri yoo ta'e wayyaa namaa keessa abbaa murtii immoo awwaara nama barri tul'umtee bara itti aanutti waan haaroo fidee dhufu malee kaleessumarra dhaabbateeti nama waan har'aa
irratti eenyuuf dhimma ba'uu miti. Kun kanarratti barbaada. Deebiitiin Asaffaan nama aartiidhaaf jiraatu. Osoo gabaadhaaf ta'e bar ateloon hin barreeffamu. Dahaag hin barreeffamu. Dikoram hin barreeffamu. Simpooziyaan hin barreeffamu. Theorizing the present hin barreeffamu. Nooni. Maaliif dubbisaan hin jiru gaa? Ingiliffaan walaloo barreeffamee Ingiliffaan namni bitee dubbisu. Akka nama gurguruuttis akka immoo hiriyoota dubbistu qabuttis immoo hin jiru. Osoo maallaqaaf ta'e anaaniyaa matana 90 irra deddeebi'eeti maxxansiisuu hin danda'amu. Har'a illee gabaa 200 gurguramteerti. Edas ni gurgurtu. Eelli ni gurgurama. Kan barattoonni seenaa ogbarruu Oromoo ittiin baratanii akka malee gurgurama. Osoo maallaqaaf ta'e is out. Asaffaan kanaan ala. Aartiidhaaf namuuf kenneetiin jiraatu. Kabajaa aartiidhaaf waan qabuufi waan jaariin isaa tijirtu sani malee maallaqni eessaa argamti jedheetiin nama taa'eetiin katabuu miti yookaan maallaqa itti argadhe jedhee nama piroopoozaalii qopheessee itti eenyu jedhu miti. Kunin ammallee Asaffaan waan adda. Kitaabota isaanii isaan afaan Oromootiin barreessaniin alatti kitaabota fiikshin ta'an jechuun kalaqa ta'anii Dikoras Dikaramii fa'aa Simpoosheeziyaa Ateloon kan dhiyoo kana barreeffame fa'aa yoo ilaalte waan Oromoo addunyaatti namoota himan yookaan kaayyoon isaanii Oromoo addunyaatti beeksisuu fakkaata. Kitaabi isaanii faranjiin iyyuu akka isaaniitti waan jecha Ingiliffaatiin akkasitti akka barbaadetti itti taphattu irratti fakkaatu. Baay'ee nama hawwata. Teessisee akka itti dubbistee fittee si godha. Keessattuu amma Ateloon fa'aa yoo ilaalte Ateloon jechichumarraa kaate waan Oromoon qabu addunyaatti agarsiisu. Plus nama akaadaamii keessa jirulleeti nama guddaadha nama jabaadha barnoota ammayyaatiin illee waan Oromoo ol kaasanii agarsiisu waan Oromoo ormillee akka dhaga'uuf afaan isaaniitiin itti himuu dabalatas immoo saayinsawaa wanta ta'e riiserchii barreeffamoota waan Oromoo himan sadarkaa qorannoo afaaniitti jechuudha. Amma qorannoo barnoota isaanii digirii lammaffaa jaarsoo waaqoo walaleessaa Oromoo Booranaa tokko irratti kan isaan hojjetan baay'ee wanta namatti tolu jechuudha. Sanallee bifa kitaabaatiin hojjetaniiru. Kan biraan kan digirii sadaffaa isaanii yoo ilaalte kan Oromoota Salaalee afwalaloo Oromoota Salaalee irratti waan isaan hojjetan jechuudha. Kaayyoon isaanii isuma isaan akaadaamii keessatti godhan kana dhuftee hojiilee isaanii hojii kalaqaa keessatti sin argita. Oromoo addunyaatti himu Oromoon eenyu maal qaba? Maaltu adda isa godha? Kitaaba isaanii edas natti fakkaata yoon dogoggoruudha baadhu. Bara Oromoo jedhanii walaloo barreessan tokko qabu. Waa'ee dhaha Oromoo jechuudha. Bara sanatti waggaa 25 kan amma har'a dhaloonni keenya akka haaraatti haasa'u jechuudha. Isaan nama jabaadha, nama guddaadha. Akkasi. Ani qola kitaaba isaanii hunduma isaa baay'een dinqisiifadha. Fakkiilee isaan achirratti fayyadaman hunduma isaa dabalataan immoo mata dureen isaan kitaaba tokkoof fayyadaman illee afaan Oromoodha garuu warri Ingiliffaatiin barreeffamanis jechuudha. Isaanis warri afaan Oromoodhaan barreeffamanis baay'ee mata duree isaarraa kaatee qola kitaaba isaarraa kaatee baay'ee kitaaba isaanii dubbisuuf akkati hawwatu si godha jechuudha. Si hawwata baay'ee. Kitaabni Dooktar Asaffaa kun baay'ee namoota dubbisaniif namoota barreessaniifis ka'umsa guddaadha. Kitaaba isaanii dubbisanii barreessu ta'e baay'ee natti tola. Maaliif callistee barreessuun seenaa kee yookiin seenaa nama tokkoo seenaa biyya tokkos ta'uu danda'a. Callistee barreessuun namatti hin ulfaatu garuu kitaabni ani barreesse kun dhaloota maal barsiisuu danda'a? Kitaaba kana barreessuun koo aartii Oromoo keessatti yookiin ogbarruu Oromoo keessatti bu'aa maal qaba jettee jalqaba itti yaaddee barreessuu qabda. Kanaaf kitaaba isaanii namni hundumtuu akka dubbisuun barbaada jalqaba barreessaanis dubbisaanis jechuudha. Gaaffiin afaan kamiin barreessinaa fi maal barreessinaa rakkoodhuma barreessitoota Afrikaa biyyoota kolonii jala turaniiti. Shoo'een kaanfaan Chinua Achebeen faan kan Naayijeeriyaa yoo fudhanne maal jedhanii karaan hegereetti nu geessu karaan hegereetti nu baasu karaa kaleessa irra dhufneedha achi as jalqabuun nurra jira. Return to the source jedhani. Achi deebineetu bakka itti nooraan cite bakka itti riqaan sun cite bakka itti karaan irra dhufne kaakilee ababileen keenya irra dhufan bakka itti duute
karaa sana argachuun nurra jira jedhanii achi deebi'an. Akka jechuun maal jechuudha? Akkan Anaaniyaa keessatti mannaage sana attempti godhe sana jechuudha. Maal jechuudha? Fuulduratti arreeduutiif duddubbatti gammachuu jechuudha. That's the motto. Principally an ittiin barreessu sana. Waan baraa, waan baranaa, waan boruu akeeku jechuudha. Waan baraa jechuun the past. Wanni baranaa ka keessa jiru kana. Wanni boruu ammoo ka hegeree. Kanaafan jechoota ciccimoo akkasiitiin fayyadaman akka isaan hin banne. So abaluun yeroo dubbisu hin rakkataan sun hojii kootii miti. Namni sun akka rakkatuun barbaada gaa'ee maal ta'ee akka rakkatu deemee miila jala taa'ee jaartii jaarsa kun maal jechuudha jedhee akka inni gaafataa dubbisuun barbaada. Akkasitiin hin barreessa. Ka afaanii ka lammataa afaan maaliin barreessinaa jedhanii ol gaafatan jechuudha. Afaan Kiswaahiliitiin barreessina jechuutti deebi'an booda afaan Ingiliffaan barreessaa turanii kun Ngugi wa Thiong'o warra Keeniyaa. Kun ammoo sibiilumaan sibiila muranii afaanuma jaraatiinitu waanuma isaan tolchan waanuma isaan raangahan waan isaan godhan akka isaan agartee Afrikaa gadi galoo godhan karaa dinagdee, karaa seenaa, karaa afaanii, karaa siyaasaa maaliin san jarumatti himuu qabnaa. Miidhaan nurra ga'e addunyaan beekuu qaba. Afaan addunyaan beektuun barreessuu qabnaa jedhanii Cimacha Beenfaan iigoo afaan iigootiin barreessuu danda'anii jechuudha. Waan akkasiitiinitu barreessan. Proverbii jechuudha. Proverbs are the palm wine with which words are eaten jedha. Kan dubbiin ittiin mi'aawu soogidda jechuudha. Ittoon soogidda hin qabneef dubbiin mammaa kan qabne tokko akka jechuu san jecha falaasammii soo hin kan ittiin barreessu acheeben ittiin barreessu kana. Gowwaatti ni himanii gamnatti ni fuulchani. Ogummi keenyas akkasii an gowwaaf hin barreessami gamnaaf hin barreessa. Waan an hin jedhin utuun hin jedhin kaa hubachuu danda'u. Ka aadaa sana gartee itti cichee itti dhama'ee qoratee bira gahuu danda'u hin barreessa ana hoodha. Piroofeesar Asafaa Tafarraa Dibaabaa jiruu baratummaa hanga barsiisummaatti qabsoo fi rakkina ilmi Oromoo kamuu hargaa nama har'a ga'e dararaa fi hidhaa adda addaa nama dabarse jireenya baqattummaa biyya ormaas kan jiraate fakkoo hayyoota Oromoo hedduu qabsoo uummata isaatiif kan gumaache barattoota digrii jalqabaa fi lammaffaa hanga digrii sadaffaa nama barsiisaa turee fi barsiisaa jiru kolleejjii Jimmaa, kolleejjii Daandii Boruu, Yuunivarsiitii Salaalee hanga Yuunivarsiitii Finfinnee nama barsiisaa turee fi itti jiru. Falaasamuu Oromoon qabdu maraa nama qotee baasee ilmaan isaa karaa idilee fi alidileen barsiisaa turee fi itti jirudha. Ardii Ameerikaa, Awurooppaa, Awustiraaliyaa fi Eeshiyaa warra sammuu hayyoota keenyaa bitanii gabroonfatanii ittiin jiraatan jalaa ba'uun gara biyya isaatti deebi'uun jiruu gaarii fi mallaqa gaarii dhiisee dhufuun hormatti raajii isatti garuu bilisummaa fi gammachuu guddaadha. Ogummaa isaa ganamaa, abjuu isaa ijoollummaa, barsiisummaa filachuun biyya abbaasaa Oromiyaatti deebi'uun ilmaan isaa barsiisuuf qorannoowwan adda addaa hojjechuuf dhiibuu ogummaa barreessuu ba'uuf hawwiisaa dhugoomsuuf biyya abbaasaa irratti waadaa kaleessaa harka hiixatee fuudhee mana jaarsoo waaqoofaa faana buusee imala jireenyaa goolabuuf as deebi'e. Carraa Scholars Fellowship argadheetan USA ba'ee carraan sun namoota barsiisota barreessitoota dhiibbaa jala jiraatan biyya isaaniitti nagaadhaan hojii isaaniitti fufuu danda'anitti geesseetu waggaa tokkoof carraa akkasii kenna ture san dorgomsiiseetu jechaadha. Eegammaa kanaawiitii ba'ee sanan dorgomee carraa sanaan argadhe kanaan hin deeme 2010 faranjiitti 2002 akka biyya kanaatti deeme eegan deeme immoo daataa koo fudhadheetan deeme kaaseetota gara 80 kan ga'an sodaachaa tuma booleetiin harkaa fudhateen nu maal nan milkaa'e nan deeme nan ba'ee dhaqee dorgome barumsaa 2010 suman bahe adoolessa keessan deeme ji'a onkoloolessa keessa yuunivarsiitii qormaata fudhadheen yuunivarsiitii Abdullahi godhe jechuudha. Carraa sana argadhe PhDtiif carraa sana argadhe. Yoo haalli mijette biyyatti deebi'uudha.
Yoo ta'uu baatte immoo achi yuunivarsiitii tokko galee barsiisaa bara eeguudha. Kanaafuu dafee waggaa 3 fi walakkaatti xumuruun irra ture tuun afurii guutiin hin xumure. Qabxii 3 fi 3.954 kanaan hin xumure. Bii tokkittiin jechuudha. Sun kaayyoon nan kaayyeeffadhe. Dirqama kabaltii hin qabu addaan kutuun narra hin jiru. Kanaafuu dorgomaa ta'ee qabxii gaarii fidee qabxii afur fidee gargaarsa adda addaa dipaartimentii sanarraa yuunivarsiitii sanarraa akkasittiin fixuun irra ture akkasuma godhee waaqessi na gargaaree jechuudha. Ala jijjiiruun tarsiimoo jijjiiramaan kaayyoo ganamaan galfata fuudhee galmaan ga'uuf biyyoo biyya abbaasaa irratti waadaa kaleessa harkaa hiixatee fuudhe mana jaarsoo waaqoofaa faana buusee imala jireenyaa golabuuf as deebi'e. Yoo jiraanneef kan biyyaa yoo duuneef kan biyyooti. Amsasaa dhumaati dhagaatti horaa bulaatii banaa. Jiraachuu danda'ee jennaan biyya isaa galuu hin dandeessu raawwattee jedhamtu taanaan. Utuu hunduu akka godhee natti tola. Utuu hunduu akka godhee gaarii. Saba kanaa wajjin ta'uun dirqama ta'a. Saba kanaa wajjin isa hidhame gaafachuu, garaa itti baachuu, ilmaan isaa deemanii agartee kophee bituu fi dabtara bituu fi maaliin qaamaan immoo uummata kana bira ta'u uummatuma isaan warri si dhiibu bar qaamaan kan isaan si dhiibaniif hiika qabaam isaaniif asii dhiibuun kee akkasuma kanaaf dhiibbanneedhuma as taanee saba kanaaf dura buunee yoo dandeenye waan dandeenyu jajjabeessinee wajjin jiraachuu wajjin hamma jiru jiraachuu yoo jiraanne qabiyyaati yoo duune qabiyyeeti jenneetu dhufne jechuudha hojii kanaa qos.